السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنين سلام تاتن جنة يويا كبجمتوت إلمان رومو هندينو بغنا غان دفتنين سنينجا. أكما بيكم إيسر راخاني إيسا جيني إيسر راخاني إيسا جرخاجو حالا يرورت غرتي دبچو دفنه ميسي ونين ونگر غرتن سغلي أمتا تانا سغلي تا أمن خيني جرو خيزن جرو جرخين أمن خيني مانا أمتي خيزي جرسي غلي أمن خيني nama firraa kaasee bineensa firra baase sii galee yaa rabbi arruma nurraa kaasii ganaan qabsoo inuu jechuu jira sii galee gafuu tikireen nu qabee tikiree gafnee yaa rabbi bineensa gartee ka ilmoo nu jalaa fuudhee ilmoo fuudhe tanaawu ifii masruufa aanaa loltu juu dhufe yaa rabbi nu dhaqqabi jee uummanni keenya du'aa godhu jira rabbiin du'aa isaanillee irraa haqee baluu aamiin jenna. Akkuma beekamu jidduu kana ajandaa baay'ee deddeemaa jira. Ajandaan kun hundi maaliif ka'ee deemu jira jennee haalaallu. Gootichi keenya leencii shanyii taaddee birruu jaaltaayyee danda'a hidhaa seenuun isaa ni yaadatama. Sheeyxaantichi murtaddiin gartee nama isaa wajji qabsaa'e, nama isaa wajji biyya jaare, nama isaa wajji gartee paartii tana gadhaabe gartee qaallichi nyaatuudhaan beekamu wasayitichi qushaashini gartee ilmoon barandaa gartee jaaltaayyee hidhuun isaa ni yaadatama jechuudha. So eega jaaltaayyee hidhee jaaltaayyeen gartee sagaleen isaanii dhagahamte jechuudha. Dhugaan isaa addunyaa guutuu dhagahamte dhugaa tana maaliin shaffannaa jedhanii hoolayyii sheekotii manzaraa inta gartee wanta xirraafumatti darbee iyyisiisu takka tagartee arsii fi harargee tana keessatti rabbi fidee gannaqe takka tuunis loqoda arsiitiin dubbatii tuunii loqoda harargeetiin ajandaa biroo uumte jechuudha. Jimaa qamahuu naraan, jimaa qamahuu nalaali, way namni jimaa qamahuu dhalarraa waa dhaluu hin danda'u, wajjin namni jimaa qamahuu mee haga ammaa nuu dila kana jimaa qamaa nu dhalan, sheekotii salee nu dhale, sheekotii manzaraa tanaan nu dhale mee rabbi sodaadha. Sigale maraataan tokko kajarma kana taa'u, kagartee ijoollee reetuun jala yaatu, kadiir martuu kan jedhan sun akka korbeeyyii ree kanatti sigale ichi as mar'ata sigale. Kanaan uummatni burjaajeessuu ummata keenya burjaajeessuu turanii jechuudha. Kun hundi maaliif ta'e ajandaa gartee gootichi kun sagalee harkatee sabni kun gartee namni dhugaaf dubbatu namni dhugaaf dhaabbatu paartii tana keessa turuu kan dandeenye paartii tana wajji qabsaa'uun akka hin danda'amne qaallicha kana wajji dhugaan gartee akka hin jirre namni dhugaa qabu namicha kana wajji jiraachuun akka hin danda'amne sabni kun na jala naqqa'ee jira na jala baree jira dhaamsi taayyee sun bakka gahee jira. Wanni isin irra wal nyaattan hin jirtu kan wal isin nyaachisaa jiru daafloosi sheeyxaanticha dhiiga ilmaan keessanii dhugu jiru kana jee hayyichi kun dubbii namaa isaatiif hoggii uummanni gurra kennu eegalu sigale faarsee bulaa fi riphee ololaa kana lafaa kaasee jechuudha. Laftee hayyoonni keenya dhiigaaf lafeedhaan tokkummaan kun shinniggaa awwardi jennee wanni lafaa kaaneef maali? Waan wanni qushaashni tullaa ittee gartee ka qulqulleessuu danda'u caayaan tokkummaa gaaddisni tokkummaa odaan tokkummaa kan abbootiin keenya jalan nu yaamaa turte shinnigga jenneeti gartee shinniggaa awwardii tanaa wanni gabbaaneef shinniggaa shaw jennee wanni gartee miidiyaallee itti qopheessu jirruuf yuutuuballee itti bannee jirruuf gartee ummata gartee gosaan amantiin gandaan sigalee qushaashni kun gartee qushaashni nu keessatti uumame kun ummata balleeyse ummata walitti ajeeyse dhiiga shinniggaa abbootii keenyaa saniin irraa dhiquuf kanaan gadi baanee jechuudha. So ummata sagalee walii tahaa jiru Oromoo bira kutee sabaa sablammii gartee sagalee tahaa jiru ajandaa kana jijjiiruun qaba jee sheeyxaantichi hoolayyii gartee sheekotii manzaraa tan nyaachisu tana gayyaasee jechuudha. Amma kun gartee way lolaan nurra labsame way harargeen dhumuuf deemti way maarreen tumuuf deemti qaallichuma gartee jazbaa ifiifuu laalcha namaa hoggichi laaltee naman fakkaanne tokko. Bakka kanumaatu uummata kabajamaa guddaa harargee kanarra lola labse haaya badabuu hin fakkaanne fakkeeffadha. Qaallichi farshichi Kadiir jaamus farshoo isaa quufeeti diraaga isaa quufee ichi akka loorii kana marrata baay'ee akka reetti taa'ee sigale. Ati hoo maaliif marratta? Harargeen irraa nama dhufuu jira. Osoon harargeen duutuu sagaleen ta'uu beek. Osoon harargeen buqqaatuu sagaleen ta'uu beek. Sigale. Kunis osoon arsiin asii buqqaatuu sagaleen ta'uu beek. Osoon arsiin asii dhumu jirtuu sagaleen ta'uu beek. Wanni inni sagalee irratti ta'u tokkummaa uummata kanaa caccabsu akka uummanni kun walirra duulu haala mijeessu maaliif wanni isaanii kenname kanaa jechuudha. Fidanii maaliif diran hoggee namni arsii keessaa hoolaan tokko marrate maaliif diran jaawarii diranii jechuudha. Bar warra jaawar ergee bar warra jaawar wanta godhu bar jaawariin nurratti ergee siin jedha. Laa dubbiin siyaasaa akka if keessa qabdu jaawar nama afaan qabu nama ifii gabbahee dubbachuu danda'u nama yoo nama arrabsuu barbaade arrabsuu danda'u
nama yoo nama tokko waan fedhe ji'uu hin danda'u nama afaan qabu nama jechuu danda'u jechuudha. Mee maaliif gartee waan ajjuusaa namaa hin fakkaanne sigale ta tartiibaa hin qabne ta ajandaa irraa kaaftee dadhabduu hin beekne kana ergatamee jaawar. Fuudhanii jaawarii walii geessanii jechuudha. Kunoo gaalaala isiniin himnee nuti bara Harargeef yaadanii Harargee jaawarii rakkaasu yaadanii akka isaanitti bari nafne olola ajaa'ibaa bananiiti. Ummata Harargeetiif ummata Arsii waliin naquu isaaniitti. Wayi rabbi yaa bonuma jajjabu isin. Wayi numa jajjabu. Siyaasaas numa beektan. Ummanni Oromoo kun hanganuma baqqaatu uffatanii. Ummata kabajamaa guddaa kana ummata gartee shayxaantichi mataa guddoo kunuu shawwaduu dadhabe. Nafxanyaa isin dhufu jira, way maarree isin dhufu jira, Gabra Tsiyoonii isin dhufu jira jee Abiyyuu shawwaduu dadhabe Oromoo. Sigale. Amma wanni lukkuun gartee ifiifuu kofoo haachuun beeknetu ta kofoo jalaa butaantii hin qabnetu Oromoo shawwaddeeti ummata kabajamaa gurguddaa kana waliin naquu barbaaddi jechuudha. Sigale. Yoo jimaan Harargee yoo Harargeen jimaa isii daldalattee hin jiraanne kamiidhamu Arsii bar. Yoo Arsiin qabeenya isii qamadii isii sossoofattee hin jiraanne kamiidhamu Harargeedha bar. Maaliif dhiigni keenya wal keessa jira jechuudha. Sigale. Ilmaan abbootiin teenya gartee lafee fi dhiigaan cabsitee waliin nu nayitte kana arra gartee hoolaan marratu dhufe hoolaan ifiifuu tartiiban qabne. Ka jireenya mataa fiitiifuu qaceelfachuu hin dandeenye. Kan jiruun mataa isaanii paaswordii gaafatte. Ummata Harargeetiif mormaa jira. Mee namni Harargee mormu eenyu? Nama Harargee biyyatti gartee shayxaanii dhiiga dhugu jiru kanaa mormu. Namni qulqulluun Harargee ummata gartee gibiraan gidirfamaa jiru. Ummata gibirri seeraan alaarra fe'amee gartee gidirfamaa jiru. Ummata gartee jalarraa qabanii haga gubbatti caasaa beeraa qofa diriirsanii fi beera ol yaamanii Finfinnee tanatti shalaf godhanii sigale. Ganama gartee ajandaa barreessaniitti kenna waan irraa guuruu qaban. Silaa arra kanaaf falman. Ummanni keenya nama yaada qabuun buluu qaba. Ummanni keenya gibirri seeraa yoo irraa guuramu qaba. Amma marsaa tokkoffaa hafalan lammaffaa jiran sadaffallee irraa guuruu ta'anii jechuudha. Nama gartee ifiifuu yaa Rabbi maana uumte jechuun jiru. Sigale. Akka ummanni kun tokkummaan sagalee waliin taane akka ummanni kun tokkummaan wal jala yaane akka ummanni kun tokkummaan waliin dhageeffanne akka miskiina chii gubachuu jiru kanaaf namni sagaleen taane isaan asii miidiyaa Rabbi harka kaa'e Rabbi laaffisee fi maal godhan kun Arsii falma kun Harargee falmaa jechuudha. Namni isaan filateellee hin jiru. Namni Kadiir Martuu ergatees hin jiru. Namni wanta ajjuuzaa teessusan Arsii keessaa ergatees hin jiru jechuudha. Sigale. Saniifuu Oromoon wanni beekuu qabdu wanni amma deemaa jira kana ajandaa Oromoon laallattu gurra si calamu. Tiyyuma tana dubbii ni qabadhu. Jimaan arra gartee sheekotii manzaraa haraam gootuu hin jirtu. Sheekotii manzaraa ta nama jeesu deeggaru jirtu. Ta mujrima dhiiga namaa dhugu deeggaru jirtu. Ta mujrimticha gartee muslima buqqisu deeggaru jirtu. Ta nama gartee abdiillee hidhaa hiikee taayyee dandayaa hidhaa naqe deeggaru jirtu. Ta nama gartee Geetaachoo Raddaa akkasii dhiiga namaa dhuguu ture ka qeeroodhaan shayxaanticha jee 4 kiilootti gartee re'ee qaltee fi foon waaddii nyaachisaa aangoon badhaaftee sigale. Warra lakkii Oromoo idduun nageenyi buu qabaa jette hidhaa nayitu. Mootummaa kana deeggaraa mujrima gartee Oromoo gudeechisu Oromoo buqqisu kana qaallicha deeggaru warra deeggaru kun jimaa namni qamahee gartee masgiidaan irraa ijaarratee hajjiin irraa dur godhuu ture hunda arra dhuftee haareetti haraamessuu hin dandeessu jechuudha. Wanni isiin deemtuuf shilmiin eeysaan laafti jennaan duufaa jette jedha. Sigale. Eeysaaniin ummata waliin naquu danda'a. Ummata ifiifuu gartee bilziqinnaan qorqortee jireenya isaaniirraa hongeessitee waan qaban gurgurachuu dadhabanii waan qaban daldalachuu dadhabanii sigale. Duriyyeen irratti gartee baacu jirtu kana eeysaanii ummata waliin naynajanii laalanii ta Suudi Arabiyaa irratti harkaa nama makiinaan lafarraa harkisan hunda nuti harkaa darbinaa amma eeysaa waliin naynajanii tanaan dhufanii jechuudha. Tanaas ummanni Oromoo beeyma gan jechuu qabaa. Beeyma gan jechuu qabaa. Nam tokko kan Oromoon ergattee jara kana keessa hin jiru. Oromoof arra eenyu ka barbaachisu. Arra gartee bineensa goondaa kana ka Oromoo ciniinee gartee dhiiga dhugu jiru. Ka ol adeemaa karaa waraanaa ergu jiru. Ka barata mana barumsaa dhabamsiisee gartee dirree waraanaa godhee leenjii waraanaa babal'isu jiru. Aangoo isaatiif jechaa beeka. Oromollee fayyaduuf biyyallee fayyaduuf waraana babal'isaa jiru. Osoo diina biyya seene tokko taate biyyarraa eeguuf daangaa biyyaa kabachiisuuf sigal faayidaa biyyallee osoo waraana babal'isee bar faayidaa biyyaati.
yoo nuti illee firii isiin garre dhaloota dhufuu harkaa jenneeti gartee abdannaa jechuudha. Abdannaa jechuudha. Aangoo ifii tiifachuuf aangoo qaallicha shayxaanaa kanaa tiisuuf wanni ilmi namaa dhumu jiruuf wanni raayyaan ittisaa kufee kuffisaa jiruuf wanni raayyaan ittisaa halkanii guyyaa osoon tajaajila hin qabne kabajaa hin qabne gaara bahee muka ba'uu jiruuf aanguma shayxaana kanaa tiisuuf warri aangoo shayxaanaa tiisuu shayxaanuma wanni isin irraa achi qabnu hin jirtu. Isinii warri aangoo shayxaanti jajala kursii tiisu jiru shayxaanota gurguddaan isinii jechuudha. Sigale. Osoo isin lakkii jettanii qaallichi kun ifii deemee lolatu jechuudha. Jeneraalonni isin ajaju immoo dubra dura naqee dubra xixiqqaa kana gangalchaa oolti manguddoon biraan ujuula irraa eegali. Qabeenya kana ziqee adda addaa kana saamtee gurguraa jirti. Jireenya takkaa gurraanuun dhageen jiraachaa jirti jechuudha. Sigale. Isin ammoo halkanii guyyaa muka kaan buutanii kaan dhayxanii farqataan fannoo isin gorra farqataan waboo isin qala farqataan gartee kana bu'aatanii buutanii if rakkisu jirtanii jechuudha. Namichi isin oolchitanii isin jirtu nagama lubbuu ta'e isin bareeddutti taphachuu jirtanii jechuudha. Sigale. Namicha kana godhu jiru namicha dhiiga ummataa kana akka bishaaniin lafarraa yaasu jiru. Sigale. Namicha qabeenya ummataatiin taphachuu jiru. Kana sheekotii deeggartuutu kana sheekotii yaa rabbi nuu tursiisi jettee du'aa gootuutu. Jimaan haraami siin gabbee. Jimi si yaa godhu. Sigale. Jimi si yaa godhu. Sigale. Saniifuu uummanni keenya wanni beekuu qabdan wanni hubachuu qabdan arratti haarsii barbaachisu nama gartee duutii arsirraa haa dhaabbattu jedhe. Arratti harargee barbaachisu nama duutii harargeerraa haa dhaabbattu gibirri uummatarraa gataabuu uummanni keenya nagayaan haa jiraatu ilmoo barsiifachuu haa dandayu. Ilmi harargee ka dhugaa sani ilmi oromoo ka dhugaa sani wallaggarraa duutii haa dhaabbattu kaje ilmi oromoo sani. Sigale. Kijibduu ayyaan laallattoota warra duraanuu mataa qaqqabatee akkamittiin hawaasa kana diiga akkamittiin hawaasa kana waliin naqajee tattaafachuu jiru saniif carraa kennuu hin qabnu jechuudha. Sigale. Yeroo hunda isinumatti lallaba tokkummaan sibiila. Wanni dheengadda nuti gartee wayyaanee ittiin moone tokkummaa keenyaa jechuudha. Iccitiin biroon jiru. Yoo tokkummaa san hin qabaanne diinni arra Oromuma dheengadda wayyaanee gartee baankii taankii harkaa qabdu Afrikaa bulchuu turte addunyaan guutuun harkatti kennite siyaasallee harkaa qabdu maqalee galchiteetu arra gartee wasakaa gartee finfinnee malee uumaa harkaa hin qabne kana firraa kaasuu dadhabee kanaan cinqamu jira jechuudha. So kana badiin uummata qofa osoo hin taane hayyoonni keenyallee ka kallattiin keenya ka afaan qabateetuma taa'ee haa bilchaattu jeetuma hiddistuma jala ibidda ishiitu kunillee itti gaafatama jalaan baatanii jechuudha. Itti gaafatama jalaan baatanii. So akka nuti waliin dhageenyeef wanniin kana hunda keessa deemee bal'isee isinii haasee sigale wanniin kana hunda keessa deemee bal'isee isinii haasee akka nuti waliin dhageenye akka nuti gartee dhaamsaa hayyoonni keenya nu dhaamee taayyillee hidhaa seene aarsaa kafalisan akka nuti gartee wal quban qabaanne akka nuti wal jala yaane akka nuti atteeshina gamasirraa gartee yaada keenya ka gamas luuccee kana gamasirraa ganaa walirra deeffannu akka nuti walirra xiyyeeffannu nu godhuu fi wanni ajandaan akkanaa gabbahee jechuudha. Alhamdulillah rabbi galanni haa ga'u uummanni keenya ajandaa kana irra dammaqee jira. Ajandaa biyya Arabaatii ka'uu fi ajandaa sheekotii manzararraa ka'u yoo isaanii gachiibsanii sheekotii tana tan qalanillee gartan abadan ajandaan godhatina. Diinni guddaan yeroo ammatti sheekotiidha. Diinni guddaan kan isin firraa eeguu qabdan sheekotii manzaraati. Ummata gartee yoo naa dabarte dhimma isaaniitiin biyya guutuu haa xaraganiyyuu. Kan isin guutuu firraa eeguu qabdan. Ani sunumaa fi awwaalin keessa beekuu fi sheekotii tan akkana gaqqabee isinii himuu jira jechuudha.